Amma biyya lafaa irra jirtu aaruu dhiisuun hin danda'amu. Amma biyya lafaa kana irra jirrutti yookaan namni hundinuu aaruu dhiisuu hin danda'amu. Mee yeroo aarii bifa akkamiin dabarsita? Mee turtii na waliin godhaa. Mucaa hiriyaa koo yeroo ijoollummaa ture tokkotu yeroo darbee wal argine osoo haasofnuu gaaffii tokko na gaafate. Ati yeroo aartu akkamiin ofirraa dabarsitaa? Hin qaamtu, hin dhugdu, geemiin taphattu. Garuu yeroo aartu akkamiin irraanfatta? Akkamiin siif danda'amee aarii kee ofirraa dabarsita? Moo hin aaruu dhiiftee naan jedhe. Ani yeroo hedduu amalli rakkisaan ani ijoollummaa koo irraa kaasee qabu dafee aaruudha. Ijoollummaa koo xiqqoo ta'ee iyyuu yeroo jabboota hidhaa irraa hiiku yoo naaf hiikamuu didde waanan aaruuf gadi jedhee funyoo isa amma ilkaan koo diilallaa'utti nan cira. Kanaaf dafee aaruun amaluma uumamaan qabudha. Yeroo guddachaa adeemu rakkoon keenyas guddachaa deema. Kaleessa yeroo ijoollummaa ture karameellaa saantiba 5f booyaan ture. Har'a yeroo guddannetti immoo wanta xixiqqoo akkasiif hin boonyu. Yeroo guddachaa deemuuf addunyaan akkas walxaxxuu keessatti immoo saa'itii 24 keessatti si'a 25 aaraa oolla. Haa ta'u iyyuu malee namoonni hedduun aarii kana tasgabbeessuuf dadhabuudhaan murtoowwan hahamoo jireenya isaanii irratti fudhachaa jiru. Warreen biyya lafaa kanaa illee abdii yoo kutattani afurri isaanii ittiin gaggeeffamani murteessaadha. Bara kana garuu caalaatti abdii murannaan amantoota irraa calaqqisa. Walumaa gala gaaffii obboleessa koof deebii ani deebisu isiniif illee barnoota waan ta'uuf na dhaggeeffadhaa. Akkas jedha. Ani gaafan aaru ariifadhee arreedee deemeen fuula Waaqayyootti jilbeeffadhee takka galateeffadhee gungumee faarfadhee ba'aa koo lafa buusee ka'a. Isa booddee immoo deemeen bishaan qorraa mataa kootti banee jala dhaabadha. Achi ba'ee bishaan amma liitirii 2 irratti dhugeen biddeena itti nyaadhee qofaa koo dhaqee gaaddisa jala taa'a. Akkasumaan waan hedduu ofirraa daddabarsee kunoo har'a ga'e malee waan na aarsu hedduutu jireenya koo argachaa oola. Yoo akkas gochuu baadhe garuu kanan umurii koo keessatti ijaaree siidaa guddaa tokko naamusa jireenya koos jigsu nan danda'a. Namni barreeffama kana dubbiftu dhuguma ana amani kuni eenyummaa koo isa dhugaadha. Atis osoo akkasuma goote guyyoota jibbisiisoo hedduu ofirraa dabarsitee ifa Waaqayyoo argatta. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Aariin bobaa gowwootaa jalaa waan boqatuuf ati daftee hin aariin. Lallaba 7:9. Yeroo daftee aartutti aariin immoo hiriyoota ishee warra hamoo qottoo du'aa fi badisaa baatanii waliin dhuftee bobaa kee jala buufatti. Atis daftee ariifattee achi jalaa ishee in buufta. Taanaan muka si yaabsiftee achirratti si fannistee deebiti. Kanaafuu yeroo aartu iddoo jirtutti dafii miila Gooftaa jalatti kufi.
namtitti moluu aarii jedhamtu sana ofirraa ari'i. Namni aaruu dhiisuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun irree hin gadda waan ta'eefidha. Kana ergaa keessatti Phaawulos hafuura qulqulluu hin gaddisiisinaa jedheefi. Kanaafuu namni hin aarres kan hin dagannes hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee aarii keenya to'achuun danda'uun immoo bu'aa bayiiwwan hedduu dabarsee akka booru arguuf fala guddaadha. Aarii keessan irraanfachuuf iddoo hin taane hin dhaqina. Egaa nagaa Waaqa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata barreeffama kana obboleessa keenya bayyaannannee gallakkisee ture karaa fuula feesbuukii isaa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti obsa dhabuu fi aarii daqiiqaa muraasaarraa kan ka'e dhaloonni baay'een akkuma yeroo darbe miidiyaa irratti argaa turtanii kan lubbuu isaanii balleessanii akkasuma immoo miira aarii keessatti abdii kutachuurraa kan ka'e jechuudha. Kan qodaa caccabsan jiru, kan nama waraanan jiru, kan immoo araadaa garagaraatiin dhugaatii garagaraa qaamuu garagaraa keessatti kufanitu jiru jechuudha. Aarii sana waan ofirraa dabarsan fakkaatanii qaama isaanii kan isaan miidhu, jireenya isaanii kan isaan diigu keessa kan galan baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Amma yeroo tokko gaafa jireenya namoota ilaaltanii namoota isin yeroo hundumaa amala qabeessa namaati. Yeroo hundumaa namni kun nama hubataadhattanii yaaddanii dandeettii nama sanaa ibsaa jirtu malee namni suni bifa aarii keessatti akkamiin jireenya isaa dabarsa otoo jenne akkamittiin akkan bifa aarii keessatti dabarsu hiriyoonni koo beekuu dhiisuu danda'u. Anamma fakkeenyaaf otoo waan tokko aare yoon boo'e narraa gala jechuudha. Dhugaasa qubna garaa jechuudha. Fakkeenyaaf otoo nama tokko wajjin wal lola jechuudha qaamaaf qaamatti nama sana kabaluun dura nama sana waa dubbachuun dura miira aariitiin yoon boo'e narraa gala jechuudha. Sinii galee miti. Namoonni tokko immoo miira aarii keessatti waan hin taane dubbatanii booda immoo gaafa jecha isaanii sana sammuutti deeban ayyi maaliifan akkas dubbadhe jedhanii gaabbu. Namoonni tokko immoo miira aarii keessatti kunoo haadha manaa isaaniiyyuu waraananii ajjeesu. Miira aarii keessatti lubbuu isaanii dhabamsiisu. Miira aarii keessatti walirraa fagaachuu gargar ba'uu murteeffatu jechuudha. Sinii galee kanaaf walumaa galatti miirri aarii haalaan hin daangeffamu. Waa baay'ee nama saaxila jechuudha. Garuu haa ta'u malee obboleessi keenya kun yoon aaree fuula waaqayyoottan kufaa jedhe. Yoon aaree fuula waaqayyoottiin kufaa'edha. Achumaanis boo'ees aarii isaas fixateetu ka'a. Yoo kunillee narraa galchuu didee bishaan qorraatiin ofirraatii dhiqaa jedhe. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf shaaworii gaafa gallu otoo amma fakkeenyaaf guyyaa hojii hojjetaa oollee galgala shaaworii gallee rafne sammuun keenya sin boqotaa ba'aa wayii sunurraa lafa bu'aa jechuudha. Miira aarii keessatti jecha hin taane dubbachuurraa booruu jireenya keenyatti gadduurraa akkasuma immoo jecha hin taane murteessinee nama waraanee ajjeesnee bara baraan mana dabaa keessa taa'uurra shaaworii gallee ofirraa dabarsuu yookaan qofaatti achi baanee bakka namni hin jirretti boonyee fixannee miidiyaa keenya cufannee furmaata argachuu nu wayya. Yoommoo waan hundumaa keessatti immoo waaqayyotti gadi kufan immoo dhugumaan waaqayyollee araara namaaf godha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf miirri aarii jechuudha waan guddaa ati jireenya kee keessatti gaabbiteellee deebisuu hin dandeenye si taasiste jechuudha. Yeroo tokko amma mudannoo ijoollee keenya shamarranii tokko gaafa ilaallu aariitiin aarii isaan nama biraa jaalladhee aarii isaan nama biraatti heerume
aarii isaa nama biraa suura gadhiisee waan akkasiitu jira. Garuu onneen isa tokko jaallattee miidhamtee cabdee jirti. Aarii isa tokko immoo ufnee nama tokko yoo jaallanne jaalalli suni jaalala dhugaa sin ta'u jireenya sin ta'u sinii gale miti. Yeroo tokko tokko aariin gammachuu qofaarraa dhufas miti jaalala keessas jira. Lola qofaarraa dhufa miti jibba keessas jira. Gosa hedduun namatti dhufti aariin jechuudha. Yeroo ati dadhabdee jireenya kee xaartee kisaaraatti galtu sitti dhufuu danda'a. Karaa man beekamne immoo karaa maatii keessatti dhufuu danda'a. Karaa ati yaannedha kan aariin jireenya keetti dhufu. Garuu haa ta'u malee haalli nuti ittiin dabarsinu tasgabbaa ta'uu qaba. Miira aarii guyyaadhaaf jireenya keenya isa booruu dabarsuu balleessuu. Nama boru wajjiniin jireenya itti fufnu har'a miira aarii keessatti nama sana hamaatti laachuu du'atti laachuu yookaan irraa adda ba'uu filachuu tun taane miira aarii keessatti tasgabbaa'uun furmaata jireenya nama kamiiti jechuudha. Inna barreeffamni kun waan natti toleefan isiniin dubbise turtina waliin gootaniif galatooma. Ani amma akka mala kootitti miira aarii keessatti yoon boo'in irraa gala. Isin immoo miira aarii keessan komentii jalatti haala kamiin akka ofirra dabarsitan nuuf qooda.